Ibsituu saba Sidaamaa kan ta'e ayyaanni Fiichee Cambalaalaa duudhaalee boonsaa fi faayidaa qaban of keessaa kan qabudha. Ayyaana Fiichee Cambalaalaa bara kanaa ilaalchisuun qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin magaalaa Hawaasaatti mariin paanaalii geggeeffameera. Hoogganaan Biiroo Aadaa, Tuurizimii fi Ispoortii naannoo Sidaamaa obbo Jaagoo Aaganyoo akka ibsanitti duudhaalee Fiichee Cambalaalaa keessaa kenniinsa murtii hirmaachisaa fi diimokiraatawaa ta'e of keessatti kan qabu sirni afinii, ibsituu nageenyaa kan ta'e akkaataa nagaa wal gaafachuu, daawoo buushuu fi kanneen biroo eenyummaa sabichaa calaqqisiisan kan of keessatti qabatee jiru ta'uu dubbataniiru. Duudhaalee aadaa jajjaboo ibsituu ayyaana Fiichee Cambalaalaa ta'an kanneenis sirna barnootaa keessatti hirmaachisuuf hojjetamaa jiraachuu obbo Jaagoon ibsaniiru. በተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች በተለያዩ ተቋማት barreeffamoonni qorannoo adda addaa fi dhaabbileen adda addaa kana keessatti akka hirmaatan taasisuu isaa isa tokkodha. Sadarkaa lammaffaa irratti ammoo yuunivarsiitii Hawaasaa waliin waltumsuun hojiileen hojjetaman jiru. Yuunivarsiitii Hawaasaa keessa giddugalli qo'annoo fi qorannoo jira. Kana waliin taanee hojjechaa jirra. Hayyuuleen damichaas hojii kana hojjechuu irratti argamu. Gara fuula duraatti immoo bu'aan qorannichaa uummataaf ifa ta'uun cimaa akka deemu ni taasifama. Gara fuula duraattis sirna barnootaa keessatti akka hammatamuu fi karoorsinee hojjechaa jirra. Duudhaaleen aadichaa sirna barnootaa keessatti hammatamuun isaa nageenyaa fi tokkummaa dhala namaaf kennuun gamatti duudhaalee ummatichaa haalaan calaqqisiisuuf haala danda'amu irratti mari'achuuf yaadamee marichi kan geggeeffame ta'us dubbataniiru. ህዝብ ለህዝብ ትስስር ያለው ፋይዳና ጠቀሜታ Faayidaan inni walitti dhufeenya uummataa keessatti qabu olaanaadha. Aadaa keessattis akkasuma jechuudha. Aadaa faayidaa qaban inni tokko isa biraa irraa fudhachuun adeemsa wal qabaachuu keessatti dandeettii guddaa waan qabuuf Fiichee Cambalaalaa duudhaalee kanneen hunda of keessatti qabu haalaan mul'isuuf mariin irratti taasifame. Barreeffama marii waltajjichaaf kan dhiyeessan barsiisaan Yuunivarsiitii Hawaasaa Gargaaraa Piroofeesaraa Maatiyoos Wardagoorgis gama isaaniin ayyaanni Fiichee Cambalaalaa ga'ee inni hawaasummaa, siyaasaa fi dinagdee keessatti qabu irraa ka'uun ibsituu duudhaalee aadaa saba tokkoo ta'uun gamatti qabeenya biyyaalessaa akkasumas hambaalee addunyaa ta'e akka galmaa'uuf dandeessiseera jedhan. ፖለቲካዊም ጥቅም አለው። siyaasa keessatti faayidaa qabam, dinagdee keessattis akkasuma faayidaa hawaasummaa keessattis faayidaa qabam. Kanarra darbuunis faayidaa saansawaa ni qabam. Kana hunda keessa haalaan kan mul'atu wayita ayyaanni Fiichee Cambalaalaa kabajamu namoonni gara tokkummaatti nu dhufu. Guyyaa namoonni wal lolan itti araaraman araarri wayita itti ibsamudha. Kanaaf ibsituu araaraati jechuun ni danda'ama. Ayyaanni Fiichee Cambalaalaa wayita kabajamu namoonni wal lolan kan araaraman akkasumas beekumsi biyyaalessaa dhaloota dhufaniif ayyaana itti darbu akka ta'es himameera. Balaa yeroo ammaa biyya mudatee jiruu fi faayidaa galmaan gahinsa marii biyyaalessaa keessatti duudhaalee Fiichee Cambalaalaa akkasii cimsanii qabachuun dhaloota dhufuuf dabarsuun murteessaa ta'us gargaaraan Piroofeesaraa Maatiyoos Wardagoorgis hubachiisaniiru. ጨምበላላ የያዘው እሴት Duudhaalee Fiichee Cambalaalaan qabu yeroo ibsamu isatti fayyadamuun uummataa fi uummanni nagaan akka jiraatuuf waliif waan gaarii akka yaadanii fi wantoota gaarii ta'an asirraa fudhachuun uummata addunyaa hundaaf duudhaalee gaariin waan jiraniif isaan kanneen cimsanii qabachuu fi beeksisuun barbaachisaadha.